gachiitti buufanni fayyaa hawaasaaf tajaajila qulqullina qabu kennaa kan hin jirre ta'uun himame. Bal'ineessaaf Jaal Heeraan Gameessa. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Gachii keessatti buufanni fayyaa tajaajila qulqullina qabuu fi yeroo isaa eege kennuu dhabuun hawaasa biratti mufii guddaa uumuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jiraattonni dhukkubsatanii gara buufata fayyaa deeman qoricha barbaachisaa ta'e argachuu dhabuun gara mana qorichaa dhuunfaa yookaan faarmaasii deemuun baasii humnaa oliif isaan saaxileera. Akka jiraattonni arraanni biyyoolessa Oromiyaa dubbise himanitti qorichi buufata fayyaa aanichaa keessaa 10% illee kan hin jirre ta'uun harka qalleeyyiin qoricha bitachuuf rakkataa kan jiran ta'uu fi dhukkubaan lubbuun namoota hedduu darbaa jiraachuu ibsaniiru. Buufanni fayyaa aanichaa tajaajila gahaa kennuu dhabuun haadholiin ulfaa fi daa'imman dabalatee namoonni dhukkuboota garaa qaban tajaajila fayyaa barbaacha gara magaalota fagoo akka Beddellee fi Jimmaa deemanii baasii dabalataaf saaxilamuun warri kaanis mana keessatti akka da'anii fi lubbuun isaanii darbaa jiru itti dabaluun ifoomeera. Aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti jaliiwwan bilisiginnaa saamicha hawaasa irratti raawwatan ammeessuun barame. Guutuu gabaasichaaf Jaal Booree Addunyaa. Godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa bulchiinsa magaalaa Angar Guutee keessatti murni saamtota bilisiginnaa torban darbe kana hawaasa nagaa irraa qarshii hedduu saamuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Kaabinoonnii fi hidhattoonni maafiyaa PP kanneen uummata Oromoo saamanii ofiif ittiin dantaa dhuunfaa isaanii guuttatanii bulu akka hojii idilee isaaniitti qabatanii aanicha keessa socho'an maqaa hidhannoo qomaa milishaaf tolchina jedhuun hawaasa bulchiinsa magaalaa kana qawween doorsanii qarshii 55,500 irraa fuudhuu jiraattonni magaalichaa ONM'if ifoomsanii jiru. Maqaan kaabinoota gocha saamichaa kana adda durummaan uummaticha irratti raawwatanii kunneenis kantiibaa bulchiinsa magaalaa Angar Guutee obbo Darajjee Bayyanaa, itti gaafatamaa nageenyaa fi milishaa bulchiinsa magaalichaa obbo Sanyii Nagaasaa fi poolisii bulchiinsa magaalichaa Inspekter Olaanaa Tasfaa Jaallataa yoo ta'an lukkeeleen bilisiginnaa kunneen yeroo garaagaraatti sababa dhuunfaa isaanii uumuun hawaasicha saamichaan dararaa akka turan maddeen itti dabaluun eeruun lukkeeleen kunneen gochaa isaanii kana dhokfachuuf jecha akka waan uummatichi fedhii isaan tumsa milishaa jedhee qarshii kana kaffaleetti afaan guutanii miidiyaalee hawaasummaa irratti dhoobuun ammoo daran kan nama qaanfachiisudha jechuun jiraattonni ONM dubbise yaada isaanii ibsanii jiru. Maddeen keenya ONM'if akka himanitti murni maafiyaa PP barattoota umuriin isaanii 15 gadi ta'e daandii gubbaa dhaabbachuun dirqiin guuranii waajjira bulchiinsaa aanichaa keessatti erga walitti qabanii booda maatiin daa'imman kana gaafachuuf gaafa deeman irratti dhukaasuun kaan arrabsoo haadha Oromoof immalleen arrabsaa kaarreeba akka turan jiraattonni magaalichaa ONM'if himanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun jala deemtonni waraana bilisiginnaa barattoota mooraa bulchiinsaa aanaa kanaa cabsanii badaa turan irratti milishoonni sirnichaa dhukaasaa akka turan himanii barattootni madaan akka jiranii fi sodaa lubbuu isaaniif dubbachuu akka hin feene illee jiraattonni magaalichaa dabaluun eeranii jiru. Murni nama nyaataan bilisiginnaa hawaasa Oromoo aanicha keessa jiran yeroo garaagaraatti dararaa adda addaa irratti raawwachuun maatii fi qabeenya isaa irraa buqqaasuun agaajjechaatti dhiittaa mirga namoomaa madaala hin qabne milishoonni sirnichaa ogummaa fi sabboonummaan sabaa kan itti hir'atu ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiraachuun isaanii beekamee jira. Aanaa Arsii Bahaa fi Baashaggar keessatti waraanni faashistii PP jiraattota jumulaan mana dararaa sirnichaatti guuraa jiraachuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaalfalmataa Lammi. Godina Baashaggar aanaa Boosee magaalaa Doonii ganda duwwaa tokko keessatti waxabajjii 30,2026 waraanni murna bilisiginnaa jiraattota jumlaan hidhanii raadsaa jiraachuu jiraattonni bakkicha irraa arraanni biyyoolessa Oromiyaa dubbise tokko ifoomsan. Haaluma kanaan namoota wanbadoota kanneen hidhamanii dararamaa jiran keessaa muraasni maqaan nu qaqqabeen Faatiyaa Abdallaa, Alfiyaa Xoonoo, Raayisaa Xoonoo fi kanneen ammaaf maqaan nu hin qaqqabiin jiru hedduu maqaa deeggartoota wabooti jedhuun hidhanii jiraachuun himameera. Ittuma fufuun humni badii kun godina Arsii Bahaa aanaa Martii ganda Dambaqaa Iftuu bakka addaa Goofar Gibbee jedhamuun waamamtu keessatti adoolessa 2026 abbaa maatii 5 kan ta'e obbo Adam Afmad Galaasee Umuruu jedhamu mana isaatii ukkaamsanii butuun konkolaataa keessatti erga dureebanii booda magaalaa aanaa kan taate Abboomsaatti geessanii gidirsaa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa dubbise himan. Namni kun nama nagaa lafa isaa qotatee maatii isaa jiraachifatu yoo ta'u maqaa hidhata waboo qabda jedhuun loltoonni da'oo godhatanii uummata Oromoo iraarsoo adeeffatan hidhuun beekameera. Aanaa biroo keessatti tikstoonni barcuma abbaa irree bilisiginnaa dargaggootumnaan walgahii baasuun doorsisaa turuun ibsame. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata.
Godina Lixaa Harargee aanaa birootti teeksoonni barcuma abbaa irree biltsiginnaa dargaggootummaan walgahii baasuun doorsisaa turu maddeen ONM ifoomsan. Ganda daraaraa jedhamu keessatti ergamtoonni murna biltsiginnaa maqaa dargaggoota mariisisuu jedhuun adoolessa 3/2026 dargaggoota gandichaa humnaan baasuun doorsisuu fi gowwoomsaa turu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jaleewwan kunneen kennaa tajaajila lammummaa gannaa jechuun hojiilee baajannee guddaan qaama waliirraa gandichaaf ramadamee dargaggoota bifa tola ooltummaan hojjechiisuun maallaqa sanaa geebii dhuunfaa isaanii keessa galfachuuf gowwoomsaa akka turan jiraattonni gandichaa dabaluun ibsaniiru. Aanicha guutummaa keessatti lukkiileen sirnichaa bifuma wal fakkaatuun humna dargaggootaa fi qonnaan bultootatti akkuma argan taphachuun lafa isaanii qochisiifachuu dabalatee maqaa adda addaan iraarsaa jiraachuu fi kana raawwachuuf immoo guyyaa guyyaan walgahii baasanii itti dhaadachaa kan jiran ta'u gabaasni jiraattota gandichaa irraa ONM dhaqqabee ni addeessa. Aanaa Eban Arsii keessatti waraanni Impaayera Itoophiyaa jiraattota hidhuun dararuu ammeessan jaalfalmataa lammii waan qindeeffate qaba. Godina Arsii Lixaa aanaa Eban Arsii gandoota aanichaa mara keessatti adoolessa 1/2026 waraanni murna garboonfataa PP jiraattota jumlaan hidhuun dararaa jiraachuu jiraattonni irraa biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni bakkichaa ibsanitti ganda argaa aadaa shaldoo irraa maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhutti maxxansuun nama shaambalii Edaasaa Deebisaa jedhamu hidhanii raarsaa jiraachuu himu. Haaluma kanaan namoota hedduu ammaaf maqaan isaanii guutuun nun qaqqabiin jiru jumlaan hidhanii dararaa jiraachuu kan addeessan jiraattonni daba ergamtoota murna biltsiginnaan daran miidhamuu addeessu. Waraanni murna maafiyaa PP guutummaa Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffachuun reebuun, hidhuun dararuun, qe'ee qabeenya irraa buqqisuun, ajjeechaa jumlaa raawwachuu dabalatee daba seenaan hin daganne saba qulqulluu irratti dalagaa jiraachuun haqa hin haalamnedha. Aanaa Daarimoo keessatti waraanni murna gabroonfataa PP maqaa maatii qabsaa'otaan jiraattota jumlaan hidhanii dararuu fi qabeenyaa saamuu ammeessan. Gabaasa qindaa'eef Jaalbooree Addunyaa. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimoo gandoota garaa keessaa adoolessa 1/2026 irraa eegalee murni safuu fi seera maleessummaan socho'u biltsiginnaan maqaa maatii qabsaa'otaan qabeenyaa saamuu fi jumlaan namoota hidhanii iraarsaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeran. Aanichumaa ganda Guumgummii jedhamu keessaa ilma keetuu bosonaa hidhatee nu lolaa jira jechuun nama maqaan isaa obbo Taayiroo Ayyaanaa jedhamu jala loowwan 2 fi meeshaalee mana keessaas tokko osoo hin hambisin jalaa fudhachuun ifoomee jira. Gandaa Abbuu Gobaraa keessaa ammoo Bagiduu Tarrafaa jalaa qabeenyaa isaa saamuun reebicha hamaa irratti raawwachuun aga yeroo odeessi kun qindaa'etti du'aa fi jireenya gidduu jiraachuun kan himame yoo ta'u Shoraa nama jedhamu erga reebicha jabaa qaama laaleessuu irraan gaaniin booda loowwan 2 jalaa ooffatanii deemuun ibsamee jira. Gandaa Eefarsii keessattis nama maqaan isaa Haajii Gizaa'u jedhamu afaan qawween doorsuun mana jireenyaa isaa diiganii balleessuu kan ibsan jiraattonni akka aanichaattis ta'u guutuu Oromiyaa keessatti damni biltsiginnaa ergamtoota isaa bobbaaseen raawwataa jiru yoo Oromoon tokkummaan hin dammaqne egereen Oromoo fi Oromiyaa dara yaaddessaa ta'uu mala jechuun akeeku. Aanaa Abbayii Coomman keessatti jaleewwan faashistii biltsiginnaa maqaa leenjii milishaa jedhuun qonnaan bultoota dararaa jiraachuun himame. Guutuu gabaasichaaf Jaalsabaafan Waaggaarii. Godina Orroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbayii Coomman magaalaa Fincaa'aa keessatti jaleewwan biltsiginnaa qonnaan bultoota 115 ol ta'an leenjii milishaa jedhuun galma magaalichaa ganda duwwaa tokko keessatti argamu naannoo waajjira humna ibsaa jedhamee beekamu keessatti baatii ja'a olii fugguranii kaa'uun dararaa jiraachuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jiraattonni gandichaa ONM akka himanitti murni maafiyaa biltsiginnaa qonnaan bultoota hojii qonnaa irratti bobba'uun maatii isaanii jiraachisan daa'imman isaanii umurii hojjetanii of jiraachisuu hin dandeenye jireenya daandii gubbaa jiraachisa. Dirree lolaatti osoo hin bobbaasiin kaffaltii miindaa tokko malee baatii ja'a oliif galma magaalichaa keessatti ugguranii kaa'uun dararaa ulfaataa ta'e irraan ga'aa jiraachuu ifoomsaniiru. Murni ilmaan Oromoof gara laafina tokkollee hin qabne taate akka kanaa godinaalee Oromiyaa cufa keessatti haaluma kana fakkaatuun raawwataa jiraachuun ni beekama. Aanaa Gooromuxii keessatti ergamtoonni murna faashistii PP maqaa naashinaal ID baafachuu qabdu jedhuun jiraattota irratti saamicha daangaa darbee raawwachaa jiraachuun barame. Bal'ina isaaf Jaal Amartii Oromoo. Godina Bahaa Harargee aanaa Gooromuxii Araddaa Waacuu Geeyii jedhamuun
waamamtu keessatti adoolessa 2026 ergamtoonni murna garboonfataa PP maqaa naashinaal ID baafachuu qabdu jedhuun saamicha akka malee raawwachaa jiraachuu jiraattonni ONM'tti himan. Wambadoonni bilxiginnaa naashinaal ID maqaa godhatan malee qarshii isaan dirqaman nu harkaa fuudhaa jiranii fi dhimma isaan sababeessuun dubbatan fardaa fi lafadha kan jedhan jiraattonni maatii tokkicharraa qarshii 5,000 aga 7,000 guuraa jiraachuu dubbatu. Qaamni itti iyyannus warruma yakka nurratti raawwataa jiru ta'uun furmaata nu dhorkee gadadoo nurra dheeresse kan jedhan jiraattonni saamicha maqaa ashuuraa inshuraansii fayyaa fi buusaa gonofaan raawwatamaa jiruun walqabate rakkoo hamaa keessa jiraachuu himu. Saamicha waraanni impaayera Itoophiyaa guutummaa Oromiyaa keessatti uummata Oromoo qaala'insa jireenyaan rakkoo danuudhaan dhamaa jiru irraan ga'an irra deddeebiin isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Manni murtii olaanaa Israa'el ogeessota yaalaa Gaazaa hidhaman irratti mootummaan deebii akka kennu ajaje. Jaal irbuu dhugaa dabalata qabdi. Manni murtii olaanaa Israa'el iyyata ogeessota fayyaa Falastiinotaa Gaazaa irraa dhufan 14 himannaa fi murtii malee hidhaman akka gadi dhiifaman gaafatameef deebii akka kennu hanga kibxata boriitti yeroo kenneera jedha. Dhaabbati ogeessota yaalaa mirga namummaa yookaan PHR Israa'el keessatti argamu. PHR akka jedhetti manni murtichaa mootummaan hidhaa ogeessota fayyaa kana akka ilaalu ajajeera. Dr. Usaam Abu Saafiyaa Daayirektara Hospitaala Kamaal Adwaan kaaba Gaazaa dabalatee abukaatonni isaanii irra deddeebiin reebichi akka irra ga'ee fi haala fayyaa lubbuu namaa balaa irra buusuu akka isaan mudate himaniiru. Iyyanni kun eebila 30 kan dhiyaate yoo ta'u mootummaan garuu manni murtii yeroo xumuraa osoo hin indura irra deddeebiin akka dheeratu gaafateera jedha dhaabbatichi. Abukaatoon Abu Saafiyaa Naasir Awdee maamiltoonni isaanii irra deddeebiin miidhaa qaamaa irra ga'uu fi fayyaan isaanii saffisaan hammaataa akka jiru himaniiru. PHR abbaan murtii ogeessonnii fi gareen abukaatoo bakka tursiisaatti Abu Saafiyaa akka daawwatan akka ayyamuufis gaafateera. Waboon zoonii lixaa aanaa Orroo fi Anfilloo keessatti waraana murna gabroonfataa adabuu beeksise. Irree fi gaachanni saba cunqurfamaa Oromoo waboon zoonii lixaa godina Orroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo ganda Haroo Suphee keessatti loltoota biltsiginnaa irratti tarkaanfii fudhachuun du'aa fi madoon adabee kaanis harkaan qabuun meeshaa sirraa hiikuu hooggansi waboo bakkichaa beeksiseera. Gaafa adoolessaa 2026 ganamaan loltoota jiraattota dararuuf bobbaafamte irratti tarkaanfii fudhachuudhaan baarudeettulee rasaasaan erga waadee loltoota hedduu du'aan adabuun kanneen hedduu ta'anis madoo dandammiin qabneen adabee loltoota ja'a ammoo fayyaatti harkaan qabuun injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Abdiin saba cunqurfamaa waboon tarkaanfii ilaalessaa bakkichatti fudhatetti milkaa'uun gama meeshaatiin qawwee akaamaa 10 olii fi qophiilee waraanaa hedduu dugda isheerraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo godhee jira. Ittuma fufuun waboon zoonii lixaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Ubbur Shollaatti kaleessa adoolessa 5,2026 tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP irratti fudhateen loltoota diinaa hedduu du'aa fi madoon adabuu beeksiseera. Tarkaanfii akka bakakkaa fudhate kanaan loltoota faashistii biltsiginnaa maqaa sakattaa wabootiin bobbaarra jirtu daandii guddicha magaalaa Gambeelaatti geessu irratti haxxee hidhuun aleellaa geggeesseen loltoota sirnichaa hedduu du'aan adabee 15 ol ammoo madoo dandammiin qabneen adabuun wayitaa ammaa yaalaaf hospitaala magaalaa Muggii keessatti wal'aanamaa jiraachuu hooggansi waboo bakkichaa ifoomseera. Tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo goleewwan Oromiyaa cufa keessatti loltoota faashistii biltsiginnaa ajaja koloneel Abiyyi Ahmediin hawaasa dararuuf bobbaafamte irratti fudhatu daran cimee itti fufaa. Injifannoon uummata Oromoo.